لا قد جدي ميلك يسدون ما الفيت كان جالا ما الفيت سنجد أما رجف ربي شوف mana ofii qablufatu dhiira haadha manaa fi illee ajajee sirriitti qabachuu qabu dhiira. Namni rakkannan jiruun isiniin jedha kun akkasitti na kadhate akkasitti miila kan dura miila kiyya na dhungattanaan jechaa ture sun inni har'ammoo miila kiyya jedhee dhungate. Ishiinis ni jaalatti innis ni jaalata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota kiyya baga jiraattan akkam fayyaa keessanii. Eid Mubarak baga ayyaana Eidul Adhaatiin isin ga'e isin jedha. Jirtu akkam jirtu fayyaa keessanii baga jiraattanii. Tole egaa ayyee ayyaana idaa sababeeffachuudhaan dhagaa yaada wayii tokko qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Yaadni sunis maali yoo kana jettan akkuma beektan gaa viidiyoolee kana dura viidiyoo lama musadii akkana isinii waraabee takka irratti waa'ee hajjii fi caaltuuti. Hajjii fi caaltuuni maal gochuu jiranii jarri kuni maalitti jiranii mee osoo waan biratti hin dabarre dura viidiyoo tan ammoo like share subscribe gochuudhaan koppiliin gochuudhaan immootu uummata biraanis gaa hajjii fi caaltu biraanis gaa isaan lachuu qabata kun yaadni kiyya kun irra isaan lachuu ni qabataa isin jedha hajjillee caaltullee viidiyoo caaltu fi hajjii kana laalaati itti deebina. Achinarraa jedhe achinarraa dhagee fudhatu rabbi jedhi tanuma baas lubbuun dhufee tanuma baas rabbi sirra waa hunda ana si balleessi si galan waa hunda ana geeffadhu ana si balleessi kalaas dhagee fudhatu rabbi jedhi miila kee gajjedhee miila kee. Hayyee gartan miree viidiyoo agartan moo akkam viidiyoon akkam jetti akka viidiyoon jirtu viidiyoo keessattuu yaada guutuu agartanii jirtan jedheetiin abdadha namni akkanatti wallolullee bare amalaal jibbee achiin jibbine jaalatee ufitti hin qabanne yaani akka rarra'ee jechuudha rarra'ee jaalalli isaanii rarra'ee jechuudha. Namni rakkannan jiruun isiniin jedha kun akkasitti na kadhate akkasitti miila kan dura miila kiyya na dhungattanaan jechaa ture sun inni har'ammoo miila kiyya jedhee dhungate jechuudha. Ishiinis ni jaalatti innis ni jaalata. Yoommoo waan kana lakkee akkanaa miti jedhana karaa nagaatiin dubbii kana fudhadhaa yoo namni jedheen immoo waan biraa keessa yaani akka waan namni hinaaffaa isaanii qabu yookaan immoo jibba isaanii qabu kana itti fakkaatana fakkaate hajji jedhii caaltu jedhii hundinuu ijuma bitaa fi mirgaati naaf jechuudha. Boleeyyan wal kabanyuudha akka nama tokkotti wal kabanyee waliin jiraannuudha. Biyya takka keessatti akka nama tokkotti biyya takka keessatti waliin jiraannuti. Kanaaf hordoftoota kiyya mee hajji kiyya waan siidhaamuu barbaade wanni siidhaamuu barbaade maali yoo kajettu taate ati durallee isin jedheera bultii tan ta'e dheeffadhuuti bultii ta'e bareechi waliin jiraadhu. Maaliif namni kun yeroo ammaa kana keessatti namni akka nama gorsu hin jiru. Kun isin ta'uuti ofirraa hiiki isinillee karaan taane gorsanii ilmaan jidduu jirtu tana isin wallolli keessan kun ilmaan keessan kanaaf gaarii miti hajji kiyya ilmaan teessan tanaaf gaarii miti. Riskii keessaniifillee gaarii miti. Walloluun mana keessatti yaa'ii walitti gochuun yookaan cinqii walitti gochuun wal cagacaguun riskii cufa ilmaan illee rakkoo irra geessa hin dhibamti ilmaan illee dhugaa rabbi maaliif gaarii miti jechuudha fin jedhi yaa'iin mana keessaa yoomiyyuu eenyummaan hun deeggaru mee ana lee hordoftoota keenya dhuguma moo dhugaan jedhe moo soban jedhe mana keessa namni yaa'ii walitti godhu yoomiyyuu milkaa'u riskilleen hin barakattuuf. Xaarullee dalagatullee barakaan qabu maaliif inni waan manaa sayyaada gaa cinqii manaa sayyaada waan ta'eef ishiinis akkasuma yoo jaarsisii kamtuu ta'e jaarsisii badaa ka ta'u ta'e homa jaarsaa sayyaaddii wanni biraa wanni yaadamu hin jiru riskii hin jirtu jechuudha. Rabbii ofillee yaadatu namni yoo yaa'ii mana keessatti walitti godha jechuudha. Kanaaf mee hajji kiyya yaa'ii tana ofirraa cufi karaa nagaatiin gattaa'ati si caaltuti anatu badii qaba musii badii qaba moo badiillee noo jiraattillee hayyee
ani yoo badii qabadha dhiifama jedhiitu fi qabadhu baabaa kee maallaqni inni dhuma garuu maallaqa jala hin fiigin maallaqni yoo takka maa namaan godhu namummaatu caala si galee maallaqa ittiin fuune micoota waliin jiraachaa turte waggaa dheeraa gaafa isin qabdus gaafa isin qabnillee waliin jiraachuun dirqama keeti haadha manaa keetitti jaartiin kaateeti si galee deeffadhu nagaan jiraadha waliin gaarii miti maa sitti hin dhagamooti maal taate obboleessa kiyya Koo asirra ciisi koo na biraan ciisi. Ka'eeti daa'ima naaf disiin. Koo na biraan ciisi mee wasitti. Kootu. Ati gaan dhageessu. Na biraan ciisi wasitti. Waay dirqamaan immoo tokkottu na wajjin rafii minaamin maal taate yaaqii maal goomaan akkana maali baabagi. Sirrii miti bara akkanni sirrii miti akka ammatti jirtu kun sirrii miti sirraayii ati karuma nagaatiin fudhadhu waan jiru hunda karaa nagaatiin fudhadhu yoo karaa nagaatiin furte hommaan hundi sii salphata laa tole ana akka obboleessittiin si dhaamu jira baaba hamtuufillee miti an dhugaa rabbi natti saaruu dandeessa jecha kiyya kana nattillee aaruu dandeessa ani garuu keessa kiyya dhugaa rabbitu na beeka si waliin qabsoo qabu yookaan immootu dubbii si barbaadu kiyyaa miti yookaan dubbii si barbaadu adda isin facaasu kiyyaa miti caaltuufis dhaabadhee yookaan immootu si jibbeeti miti caaltuu fi yaadee yookaan si jaaladhee caaltuu jibbeeti miti isin hundi ija tokko fi ija bitaa fi ija mirgaati isin hundi ni nua tokko ana amma osoo waan gafeetillee narrabsitaa gafeetillee kanaan jettu ta'e waan miidiyaa oftu kana gaddeebisii mana keessatti gattaa'e kaameeraa boodatti waliin mari'adha ta'a furadha waan jiru fura laal dubbii namaa kan namni asiin hajjiin nama kanaati hajjiin maali hajjiin waraabessa hajjiin maallaqa jaalata hajjiin mujrima jedhee namni siin jedhu kana kun wanni dhugaas ittiin fakkaatin yookaan immoo onnees ittiin godhin mujrimummaa miti kun yookaan immoo kun beekumsaa miti kuni mana ofii qabachuu dhabuun wallaala ilmoon ati jalaa dhoysitee olii gadi hin fiidu tuni ta'een nuti teeti dhiiga keeti ishiifillee dhiiga baatii sagal gara badhatte isii guddisaa siin ga'e eessa fiidan eessa goota mee eessa deemaa jirtan billa areek mee akkam godhaa jedhe akkam gootu deemta arabakke hajji sirrii miti atillee caaltu sirraay tasgabbaay sirraay nama kana jaalattee itti makamte jaalatteeti ka waliin jiraachaa jirtu waggaa dheeraa waliin jiraachaa turtan amma maaltu uumame karaa irratti ishii baasnetti fakkaata ishiin illee baay'ee tokko bu'aa turte jechuudha garaan nyaatte illee wal lolanii akkasitti wal abaaranii hayyamtee fi akka inni fuudhu hayyamtee fi situ karaa baneef duraan illee jaarsuu fi qabatu jaartiidha manatti ka bulfatu jaartitu jaarsuu fi sirnaan qabata sirnaan qabadhu gajjedhiiti jaarsa kee qabadhu ajajamiif waa inni sirraa barbaadu godhiif qabattu godhiif yoon qabanne innuu si haa godhu innis gabbaa yaa dalagatu akka namatti harka keenya eegini maal nama jedhe namnu ta'eef dhaloota boodaa kana barnoota maaltu dhufa mee maal barata namni sirraa akkaataa jaartitti miidhanii akkaataa dubartiitti miidhanii akka maal sirraa barata namni waan namni sirraa baratu mee naa himi hajji kaardhaa kana ilaalin yaa hir'aa kana ilaalin bilijilichi hir'aa kana ilaalin laal ilmaan ta'e tuni viidiyoo kee kana ni agarti gara boodatti gaafa guddatti ni agarti abbaan kee haadha teenya akkana godhaa ture sida waan akkanaatti raawwatamaa ture yookaan immoo haati teenya tuni abbaa keenya akkana goote akkanatti miidhaa turte yookaan immoo akkanatti yaa'ii walii godhaa turanii jedhanii viidiyoo kana ilaalan ishii maal irraa baratan isaanirraa mee akkam jettaati yoo hordoftoota keenya miira keessa galeettuma dhiifamallee naa godha maaliif bultii namaa keenya yoo ima gorsite malee hajjiin nama kanaati micoota ofirraa hiiki yookaan biraa fuudhi yoo jedheen anaa fi rabbi biratti illee rabbi birattis jibbamaa ta'a nama biratti illee jibbamaa ta'a garuu
hamma dandeessu gorsi itti himi. Miidhama isii miidhuu jirtu tuni miidhama ammaati micootana miidhuu jirtu kana booda rabbiin itti naan gaafata hubadhu. Ani maal eeggadha ilmaan tiyyatana hoo booda maaltu gunnama jedhiiti waan kana adda baasi sammuu ta'e baniiti ilaali tasgabbii waan tokko raawwadhu hajjiin jedheen kana mana ofii qablufatu dhiira haadha manaaf illee ajajee sirriitti qabachuu qabu dhiira. Kanaaf dhiifamas naa godhi yoo naaf as keessatti illee afaan isinii daddarbadhu ta'e dhiifama naa godhaa siifi caaltu illee walumaanuu maaliif hamtuu teessan hin barbaadu akka isin waliin jiraattan barbaanne yoo waliin jiraattan nu fayyaddan yoo nageenyi isin jidduutti bu'ee nullee fayyad gammachuu arganna miskiinum maal waliin miidhinaa boo waliin miidhinaa hin miidhin hajji hin miidhin keessattuu hin miidhin qabadhu jaatii ta'e deeffadhu hin jaalattami maallaqni hin hidhumu. Yoo nageenyi mana keessan keessa jiraate maallaqni ni dhufaas ni argattaas daleedillee barakaa sii qabdi. Amma immoo osoo mana keessa yaa'ii qabdu osoo jaartii wajjin akkanatti bu'aacee kana keessa wanni godhu jirtan kana riskiin dhufuus hin jiru maallaqni ati argattullee miiliyoona osoo argatte barakaa sii hin qabu. Kanaaf sirraayii qabadhu bultii ta'e qabadhu. Afaan Oromooti.